Ani biyya Arabaatti deebi'uun naa wayya jechuudha. Deebi'uun naa wayya maaloo dadhabin dadhabinye Itoophiyaa waan ta'eef paaspoortii argitanii intiniin ishee na jalaa dhumee ture jechuudha. Guyyichi ishee dabartee jirti waan ta'eef paaspoortii koo hojjisiifadhe mana madaamiyyeetti bo'oonnaa argadhe maal abboo soogiddi dhume bakka wani waan yaaddoo tokko hin jiru jechuudha. Kan madaamni natti fidde nyaacha hojii hojjecha ciqici ishis danda'ee obsa maaliif jenna jireenya Itoophiyaa kana hin caalu ciqici madaamni jechuudha. Kanaaf paaspoortii hojjetadheen biyya Arabaa deemuu nada jechuudha. Itoophiyaa gangalee ji'anguunne garuu otoo ji'anguuti naaf maaraarii jira jechuudha ani bakka. Kanaafi nanti hamma muddame guddina kana galee otoo hin gaafatin jechuudha. Nagaan waaqa isiniif haa baay'atu. Hordoftoota ganni YouTube nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtan. Nagaa keessanii an nagaa kootiin galata waaqayyo. Isinis baga nagaa taatan jecha. Warri maatiin taa'e maatiin haa taa'ina jajjabeessaa subscribe ni taa'e godhaa taa'e. Maatiin haa taa'e jajjabeessaa isinii jedhan garabbi. Yoo sin maaliin bakka isin jajjabeessan biyya Arabaa kan nafa yookaan garuu bakka na kaasee jirti qalbiin jechuudha waan hin beeku. Inni akkasa isiniin jedha hordoftoota kooyi yaa warra paaspoortii minaamin hojjisiifadha deemuu nan deebi'a jedhee yaadan jira jechuudha. Jireenyi Itoophiyaa xiqqoo akka ati yaaddetti siif hin ta'u waan ta'eef innaan nan deebi'eenii gala masaa ta'u amma ta'e ka amma ta'e hojjedha jedhee yaada jechuudha. Baay'een keenya yeroo biyya baanu jechuudha maallatii yeroo achas deemnu bakka hin gallu akkas jennee deemina jechuudha. Anam akkas jedheetillee akkuma dubbateettillee kaafuu jira. Yaa xiqqoo ishii ture biyya keessa haala lallaalee yommuu haalitti toluu didee wanti yaadu sun hundumtuu isaaf bakka gimmaasha guuttatee gimmaasha guutuu yoo baate biyya Arabaa deebi'uuf yaada jechuudha. Inni amma kana irratti dubbachuun barbaade tanan jechuudha biyya Arabaa maalaan deema miti. Waaqni Israa'eliitu iyyuu waan akkasii kana nan godhinan maaramii jechuudha. Ni jechuudha. Niyyuma shiyyuun qabu jechuudha. Biyya Arabaatti lammata deebi'u bisma awan gurri seexanaa daffinaa jedhu malee waaqi hin deeman jechuudha. Inni haramaa irratti dubbachuun barbaade ani jechuudha. Dhugaadha diraamutti yaanni namaaf hin guutu jechuudha. Biyya lafa jechuun waan baay'ee addaati jechuudha. Yoo mana jettee mana jechuun mana ijaartite balbala gaarii itti galcha jetta yookaan immoo haxirii maaliti haxirii gaarii itti xiretta ofayyadamu balbala gibbii isaatti karra gaariin galcha jetta. Utuma akkana jettu ati birrii lakkoofta umriin ta'ee hin deemti jechuudha. Dhugaa rabbichuudha umriin kee immoo hin deema jechuudha. Anna maal jechuu barbaade tan jechuudha hordoftoota kooyi yaa waan deemuu barbaade toon taane baay'een keenyatu jechuudha yeroo mana madaamiti teenyee maal jennu bakka kana godhanne jenneeti maaliti kunnaafi jennee bakka utuma miidhamnu utuma maal taanu obsine teenya jechuudha dhugaa waaqa isumaanuyyuu immoo hin galle gaafa galle jennu bakka waanuma qabnu sanitti xiqqaattu saataatu jechuudha waanuma xiqqoo sanitti jechuudha galateeffannee bakka macheen jechuudha namni nagaa hin jedhu jechuudha dhugaa nugaa jenneen ta'e jechuudha bakka dhufnee bakka ji'a lakkaataatu ji'a lama taatu maal addannu immoo deebinee maal godha biyyuma Arabaa sanitti deebina jechuudha dhugaa waaqa jechuudha biyyuma Arabaatti deebina. Kuni maaliif taa'eetanii yaaduma akka keessanii taa'anii maaliif jedhanii yaada bitaa nura hawadde dukkaaman dhugaa rabbi sijammari koo እናንተ ኑሮ ውድ ምትማሪ ውድ ነኝ ያርጋው ውድ ይዋቂ እንስራትና ሰጥና ደጋ ወር ምን መዳም ጅርታን ጀቹዳ ዮ በርባደን ጀቹዳ ወንተ ቢተሙ ወንተ ጉርጉ አኒ ካሜራ ከበደ እንዲ ሙሶላ ደመለ ጅራ ቶኮ ሳኒ ስንተጋስ እንደውም ጥቆሽን ካወደደ ጅራው ማሊን ቤቱ
meeshaadha. Dhugaa waaqa meeshaa waddadee jira. Meeshaan mana keessaa jira miti wanti meeshaa fakkeenya meeshaa mana osoo jira akka biffee mana jechuu kiyoo osoo hin taane meeshaa wanti bittu ani amma jechuudha dhugaa waaqa isheenii firiij haa gimmaasha isaa 450 bite jechuudha. 450 bite. Masqamacaa isaa wajjiniin immoo masqamacaan isaa immoo 300 fi birrii 20 meeqa akkasii jechuudha laata. Ennaa kan waddadee isa bakka meeshaa mana keessa ittiin jettu kun miti isa kanatu waddade malee nurra waddade jedhamu jechuudha dhugaa rabbi nurra ni waddane jechuudha sin koottaa meeyii maaramii koottan dee biyyuma keessa galtanii yoo haadha abbaa keessa laaltanii bakka hiriftii fudhattanii yoo isinitti tole immoo hin deebitu yookaan immoo waanuma qabdassan qabattanii teessanii bakka yeroo ammaa kanatti wanti rakkisaa ta'e maal ni beektan dhugaa rabbi wanti rakkisaa ta'e mana kiraa qaba bakka isin mana kiraa qabaachuu baattan taana bakka waaqi mana kiraadha jechuudha. Kiraadha deemsi immoo hojii tokko nan hojjedha gaafa jettu hojii wanta hojjettu baay'eetu jira garuu amma Itoophiyaa keessatti manni diigamaa jira. Ispaaltirra suuqii tokko banuudhaaf arrabanti irratti diigama jechuudha. Bakka kana kanatti sodaachisa malee jechuudha. Hojiin dhabameeti miti maaramee jechuudha. Ani hanga ammaa taa'uun kiyya samoonni waan isin jechaa ture suuqiin barbaada minaamin isin jechaan turre dhugaa waaqa argadde jira jechuudha. Mana suuqii kan itti hojjetamu garuu ispaaltirra waan ta'e wanti ispaaltirra jiru ni diigama jechuudha. Warroonni asiin akkana beeku jechuudha. Isaan bira deemtee suuqii waan tokko bitu dhugaa dubbachuudhaaf maalan jedhu maalitti baantaa nutuyyuu rakkanneerra maalitti akkas gootanaan jiru jechuudha. Bakka diraamiti amma zaman mallawacaan kun lawwatamu bara haaraa keessa immoo kaya wanta dhufuun beekamu waaqayyoon biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Innaa kana malee wanni biraa wanni tokko hin jiru jechuudha. Dhugaa rabbii baay'een keenya gaafa bakka jireenya biyya lafaa silama chemna ishiin sagalee malee kudhan guutus waan feetee jechuudha. Gaafa biyya arabaa dhufnee bakka as dhufnee yoo jennu amma waan bakka wanta qabnu san achi firfir shii goone sanii booda lammata biyya arabaatti deebina jechuudha. Wanta qabnu san agabaabiidhaan itti xaqqabamu iddoo oolmaa keenyaa dhugaa waaqa jechuudha. Iddoo oolmaa keenyaa maal wajjin akka oollu bakka jiraamti nuti hiriyaan nuti wajjin oollu sun nama akkamiiti bakka jiraamti ree akka ofii keetiif intiin hin jannatu jechuudha. Deebitee lammata mana namaatti akka hin deebine hammuma qabdu sanii jechuudha. Kooti 50 qabaannan maariimi jechuudha. 50 yoo qabaatte har'a osoo manni jiraate lukkuun tinii kana galchite asanii booda inqulaala ishii gurgurta asanii booda jireenya akkasii keessatti ni jiraatta jechuudha. Dhugaa waaqadha. Namni immoo takkittumaan ka'eeti miti kan guddatu suuta jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaade tanii obboleewwan koo waggaa 10 meeqa waggaa 14 waggaa 10 biyya ormaa turtanii deebitanii immoo gaa'ila keessan godhattanii gaa'ila godhattanii warrattanii immoo gaa'ila keessan gattanii gana biyya ormaatti deebuudhaaf warri jirtu baay'eetu jira jechuudha. Dhugaa anumtu ni beeluun akkasiin deemtee waan akkasii kana nan nagaa jechuudha. Dhugaa innaa turtanii miti jechuudha. Waggaa 4 bakka waggaa 14 waggaa maal turtanii miti hamma turtasan hamma hojjettasan wanta dhuunfaa keessanii bakka jiramtu wanta boru galtanii ofii keessanii irratti arraftanii yookaan immoo nama waasinii hin goone jiru yoo ta'e fakkeenya birrii keessatti argatanii namni waasinii hin binne jiraate yoo ta'e birrii keessan qabatanii galtanii ofii keessan ija keessan ilaaltanii irra geechanii wanta akkasiisan godhadhaa malee eenyumtu yeroo ammaa akka garaa ofii namaa ta'u hin jiru. Sareetu maaltu akka ija kiyyaa nama taa'etti nuti gisee san achi akkasitti gubannee akkasitti dafqa sun taane dhiiga dafqinee in ergannaa gin immoo eenyumtu akka garaa keenya nuuf hin ta'u. Dhugaa waaqa dubbachuudha. Kiristoos isin jira miti amma isin biyya alaa teessanii too namni maallaqa barbaadu jira miti gaafa biyya galtees akkasuma jechuudha. Yoo ofii keetii of bakka qoxxoffi jettee waan kee bakka jira miti bor maalan ta'a bor maaliin kufaa kaardi birrii 5 yoo dhabe eenyuun naaf kenna jettee gaafa yaanne rakkisaadha. Dhugaa waaqa dubbachuudha. Kanaafi
warroonni umurii keessan biyya ormaatti dabarsitanii osoo dhala tokkoon godhatin bakka jiraa miti dafqitanii birrii keessan ergatan innumtuu immoo waan tokko rasiniif kan hin taane baay'eetu jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa yaa wanta kanarratti jechuudha amma eeganu jechuu barbaade viidiyoo taa'ee jechuudha itti fufee wanta hojjedhu baay'eetu jira jechuudha wanta argu miidiyaa kanarratti jechuudha. Shamarran illee bakka kamitti akka nuti dogongora qabnu yeroo tokko ofuma keenya dogongoree dhiirri akkasina godhe jennee maal akkamitti akka dogongoru eenyaa isiniif ani nu jedha isiniin jedha hordoftoota koo yaani mikinaata warra biyya ormaa turanii wayin dammoo dhufanii deebi'anii fanan malee ani biyya alaa deemuudhaaf hin hedduudha. Galata Waaqayyo Sillaaseen galata argatu kana ofii kan nagalche jechuudha galata isaati. Innaa akkasas isiniin jedha hordoftoota kooyee yoon balleeche dhiifama naa godhaa na gorfadhaa isiniin jedha. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaadhaan naaf tura baay'een isin jaalladha na jajjabeessaa isiniin jedha. Akkanumatti iyyee viidiyoo yoo hojjetadhe duraadha jechuudha kan na jiraachisu Kiristoosidha. Guddaa ta'uu galatoomaa isin jaalladha.